بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ واي مسجد خناسي قافت شوفينا وأن كنا كلا لتجا مسجدا كيرو أمام فكاتو مسجدا برد إلى تري فكاتا مي وسينا نساء مال سينا نساء قد دادا نساء كم اسمه فارغ أنا تنافارا هاتوغو أكم قرأت سينا نساء وقعد دبا سديت تريجان وقعد دبا سديت سيقولوا توني شكما يعني وري كيسا بيكو شيكان هدو تاسيتي القراسات تري أسيتي اللي درسوت هدو ورطا تري سينا نساء سينا قد دادا وروتا در وما هرالله جامسان تجاريجة چمدغان هرالله ومني جانكون wanni isaan ta'een beekamu garuu waajjiruu qofa irraa beekna malee morteenu duraati dhaqqabnee simbeenu nama gurguddaa jiran ummata bookee jedhee yookaan adaana bookeetti adaananii qaama asitti dhufee salaataa ture masjida kanatti amma duuba qabatamaa jechuudha nu wanni gaa keessa si gaallaa keessa si rabbuma beekaa haalli oddoo ololamma gartee akbaara si yookaan ummata duraan dabarraa odeeffannoo galatooma taa'ee ka horofan qabne kanatti ka waggaa 800 amma kun kama waggaa 800 wanni kun kana waggaa 800 amma haara yoomni eegasi keessa isaati yoonti qabame malee dhagaan isaa wanni haaromfame tokko jiro dhagaan isaa kanuma isaanuma qoree jaan waggaa 800 Allahu akbar najaayibaati ayyee akka dhageessanitti daawwattoota keenya masjida gaarallee ibaadaa keessatti godhamaa jira amma gara karaa masjidaa seenutti jira dubartoota akka takka keessa salaatu jira umaamicha salaatanii masjidni kun akkana fakkaata masjidni kun ugaa seentu gara kulaa gubbaatiin ugguu seentu akkana fakkaata masjida haaraa ijaarame gubbaan isaa akkana fakkaatti jechuudha mirhabni kun gaafsan dalagame jira akkanatti ijaarama amata 800 dura ijaarama amma 800 ugguu jennu khayral quruun xiqqoo irra caalaa qarrii xiqqoo man seenin jechuudha kun gaa masjida sanii barakallahu fiikum wanni barbaanne bakka tanatti seenaa ifaan qabu dukkana kararraa deemame achi deema ibsa ifaa yoo jiraate ibsaadha barakallahu fiikum masjida amata 800 dura godina baalee bahaa aanaa laga hidhaa ganda heeroo keessatti ka argamu amata 800 ajaa'ib dheerinna wannoo isaa dheerinna dhagaa isaa jechuudha dheerinna dhagaa isaa akkaataa foddaa isaa akka itti ijaarame akka ajaa'ibaati fuula kee bulati kun laal dubartoonni ala jiranii dhagaa meeqame harki abbaa fedhee achi bahuu hin danda'u jechuudha dhagaas gubbaa jiru kana ni gartaa kun laal akkana ijaarame achiin ala baa jechuudha laal akkana jaa barakallahu fiikum akkasitti gaa inshaallah masjidni kun masjida amata 800 dura ture barakallahu fiikum masjida namni amata 800 dura duuba achoon hin dhaqqabu jechuufu moonni gabaabsitan lafaas ayyaa sheekh assalaamu alaykum wa alaykum salaam wa rahmatullahi eenyu jamtaan sheekh Abdurrahman Adam mee sheekha seenaa masjida kanarraa waa xiqqoo nuuf himame waan biraa irraa beeynu ayyee gaafni inni ijaarame ayyee nama tokkotu sayyidaa biyyoodee biyya kana dhufe dhageessanii miti dachiin kun gaafa san danni bineensatti galaa karkarroo keessa galaa waraabessatutti dhala dachii kana haja aliyyi elema hojjaniiti abbaa ganda kanaati inni gaafati masgida akkasiitti jira sayyidaa biyyoon kun waa walitti makeetii dubbata diinallee fakkaatan dubbataa haa ta'utu moo dubbii keessa waa daddarbama waa san keessa masgida akkasiitti jira jee hime sanirraa kaaseeti jaarii baasii biyyatti baasii masjida san jaarii deebisii jee eenyuun haja aliyyi sanii inni gaafa hin hajjine beeka asii dhaqeeti galee biyyatti labsii godhe masjida akkanaatu jira katubee jaarii jaanii sayyidaa biyyoon jaaran jee baje aalamni guutuun kun biyya kana maraa itti beekamaa dhufe galti baheeti asaasa kana jalqabe masjidni kun gaafsan diigamee asaasa diigamee wanni tokko hin jiru dhakaan kun maraa bittinnaa jira achi dura kaa nama jaarin beeku allahu alamu rabbi beeka sanirraa qabeeti asaasa yookaan jalqabe gaafa sanii gaafa masjidni kun jalqabee asaasni kun deefame 175 aga ammatti 175 gaafasan achi dura achi as akkasi achi dura amata 800 asaasa isaa ka duraan badisan deebisanii asaasa isaa san dura sanbati deebisanii maali garaagarummaa masjidan hogguu jaartan dhagaan isaa ka fuudhan akkam fakkaata mee
كم أما سامين كنا قرتوا أساس ما يصير الدين بتاني أساس كنا خديجة ما بتنا بوت ما كرسي بسني جارني قافة سني قافة سايسن قافة جارميني أقول أن جارم وبما إذا كنوا أقول أكت أفني أكدين بيت من بيجي سنتجارني تي يرو بالو بوفون متنجرات إنجي كفا كان ما كيس سافا كتا كسبت سوف تركين لابته قافة سن بيم رأسته قاله مسجد أخرين جارراجي والقافة تكيروت قاله والقافة مسجد هاجرنو مال هاجرنو بوسي بوفنه هاجرنو قرقرو فنوجه أتى قرقرو هو قافة سنوقفن قافة سنوقفن أساسني أمو أساس جري وردور ورد ما تدي بس ديزون ورد من بس ديزون من ملتوني سامع لقافة سيدا بيو سنو جوجارا لقام مال تجلا جرا أسجلا أساسني نجرو مهراب اللي نجرا مهراب جرا أساس جرا كتبان أمو نجرا مال جا كتبان سنو أمو تنو في نودي بي في أمارن أرمانيا رفقات أرمانيا فقط بورتا قافة أكارتي كتبان جرا قافة مسجد درا جرا ولا قافة سوال تجاري نكاسني بورتا فين سيوسون وبندي جلانو فوريني بدي جتو أيه شيخ كينيا قالتو مالا شيخ عبد الرحمن دوسينا برلانو كنتني أسيد هذه بيتي حادثة دركا كنا مغا أكستي بارك الله فيكم الدنيا كنو كيسنيف قالتو مالا كانوا بوجو برباني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته